Ane boetti madde dhoksa garako inatti nabde bisemi goftani kadako Shaadaida makasa sena jira no anis galata fani nabade jira Shaadaida makasa sena jira no anis galata fani nabade jira Anine kaido kabe to foduana kare malafte Daki kam tu sivide marako Kaninyu funtane waliko Akkana mamiti minachike Garako dinya kenjalalike Akkana mamiti minachike Garako dinya kenjalalike Kodalu abade jorwe fada millate Yagatu gopta Qaba waa'ee seexana waan baay'ee isinitti himeen ture. Lolli afuraan ni jalqabaa jecha namaa jijjiiruudha isa jedhurraan jalqabee ture. Kanaafi kallattiidhumaan dudduubatti deebi'uun barbaadu sa'aatii baay'ee na jalaa fixa waan ta'eef jechuu kooti. Warri torbee darbee in ilaalle yuutuubiidhaan yookiin immoo FB irraa ilaaluu dandeessu. Akkas jedha. Dhukkuba dura, ajjeesuu dura, yookiin immoo jaamsuu dura, seexanni ajjeesuu, qaluu, yookiin immoo seexanni bultoo namaa jeequu, seexanni haadha manaaf abbaa manaa gargar baasuu, haadhaa fi intala abbaa fi ilma gargar baasuudha kaayyoonsaa. Garuu gargar baasuu sana dura akkamitti gargar baasaadha kanan barsiisu. Bultoon namaa jeeqamee mana murtii wal ga'uu dura gaa'elli diigamuu isaa dura maaliif diigama? Sababi isaa hoo maali? Yookaan namni tokko tokko akkas jechuu danda'a. Isa kana yeroo biraa waa'ee maatii irratti ilaachuu nan danda'a leenjii barumsa isaa. Garuu inni jalqabaa nami gaafa yaadu isheetu hamtuudha, isheetu akkas goote, isheetu akkasii jedhe haasa'a. Yookiin immoo isatu akkasii amalli isaa akkasii kanaafitu wal dadhabanii wal diiganii jedhanii haasa'u yeroo baay'ee. Yookaan immoo mucaa isheetu akkasii jedhanii waa'ee maatii akka ittiin konkoliijinii laachuu danda'u yaada walii galaa laachuu danda'u. Isa miti amma nan jedhu. Wantoonni kun gara mul'achuutti dhufuu dura du'a dura salphina dura yaadatu dursa. Hiikkaa jechaatu dursa. Hewaan ilaala. Seera uumamaa boqonnaa sadii irratti boqonnaa sadii waa'ee duula afuradha kanan barsiisu. Har'a garuu ka'umsa keenyaaf akka ta'utti seexanni ilaala. Lola afuraa isa jalqabaa kan inni ittiin bane itti agarsiise isuma Waaqayyoo ilaala. Waaqayyoo ija mukaa sana akkas jedhe ija mukaa sana irratti dubbate. Iji mukaa kun yoo nyaatte hin duuta. Iji mukaa sun hin jijjiiramne isuma du'a fidutu. Seexanni immoo dhufee waan hin maal jedhee ija mukaa kanatti yoo nyaatte maal taata jedheen hin duutu. Waaqayyo hin duuta jedhe. Seexanni immoo maal hin taatu jedhe hin duutu jedhe. Ija mukaatu jijjiirame moo jechatu jijjiirame? Isinii galeera. Jecha irratti dubbatametu jijjiirame malee iji mukaa sun hin jijjiiramne. Isuma Waaqayyo jalqaba irratti dubbatetu na dhagaa sirriitti. Amma immoo isa kana irratti ta'e. Na hubattaniittu yaada. Bofichi jedha dhufee deebisee dubartittiidhaan hin duutani. Lakkoofsa lama irratti dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenye. Garuu muka iddoo dhaaba kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa akka hin nyaatina odeessite. Seexanni jiru gaafa Waaqayyotti himu. Garuu isheematu yaada ishee ibsiteef seexanaaf. Ijuma mukaa isa Waaqayyotti agarsiise milikkitaaf itti agarsiisetu seexanatti agarsiiste.
muka sakanatti oo eden ilala gowwomsa lala gowwomsaan sammuu namaa keessatti hojjeta jechuu lala yoo kanatti nyaatte hinduutu eden dhuguma immoo hinduutuun kun waan lama qaba bofichi deebisee hinduutani isin ija mukicharraa yoo nyaattani iji keessan hin banama hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyoo jaallattanis jibbitanis addaamiif hewaan hamaan beekan gaarii malee sababii isaa ragaa kan beef bofichi maal ittiin jedhe isaan jalqaba gaarii duwwaa beeku gaarii duwwaa dhagaan ifa duwwaa beeku ifa duwwaa isa beekan kana ilaalcha isaanii dhufee jijjiire ilaalcha isaanii jijjiire hin gowwoomse jedhe Phaawulos gaafa barreessu Phaawulosi ilaala isuma bofti ittiin jedhe kanatu Qorontos isa lammataa boqonnaa 11 kana irratti dubbata yeroo darbe isinii dubbiseen ture kana akkas jedhe lakkoofsa dhiiraa akkuma bofni haxxummaadhaan hewaanin gowwoomsitetti yaanni keessan immoo karaarraa kaate Kiristoos garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sanarraa garagaltuu jedhetan sodaadhe. Lolli afuuraa inni jalqabaa beekumsa yooti wallaalaa taate seexanni wallaalummaa keetiin sitti haasa'a. Wallaalaa yooti taate bultoo kee diiga. Wallaalaa yooti taate dhala kee diiga. Wallaalaa yooti taate ikoonoomii kee dha. Sababiin isaa beekumsi dhabiisi booddeetti afaan nama godha. Beekumsa dhabiisi ilaalcha dhiphummaadhaan akka jiraannu nu godha. Jechi tokko. Jechi nuyi wantootaaf laannu. Fakkeenyaaf amma muummichi ministeeraa maal jedhan beektu? Guyyaa tokkitti dhaloota kana hundumaa kan jijjiiru sagalee tokko dubbatan. Ilaalchi inni jalqaba ilaalcha irratti hojjechuudhaaf hooggantoonni dhan YouTube irratti hin argine. Hooggantoonni sadarkaadhaan jiran jedhan kufuun akka jiru beekuu qabu jedhan. Kufuudhaaf immoo sababatu barbaachisa. Ol ba'uudhaaf gatiin nama barbaachisa sababni barbaachisu. Kufuuf garuu sababa nama barbaachisa. Ol ba'uuf gatii nama barbaachisa. Gatii kaffaluu nama barbaada. Dafquu nama barbaada. Dadhabuu nama barbaada. Karaa qaxxaamuraan barbaadu ol ba'uun. Isin gara kufuun garuu sababa barbaada. Sababa akkamii? Inni jalqaba iddoo irra jirtu kana. Iddoo irra dhaabattee jirtu kana. Ilaalcha kee sirreeffattee hin teessu taanaan. Sababi uumamu kamiyyuu achirraa gadi si buusa. Inni jalqabaa maali? Ilaalcha ofiidha. Seexanni kan inni godhu ilaalcha namaa balleessa. Fakkeenyaaf amma namni tokko yeroo nagaa gaafattu yoo sagalee kee guddistee nagaa gaafatte illee maallee ifate kuneen. Yoo immoo qassate boontee yaadhaa itti dubbiste immoo maal kooraa siin jedha. Argitaniitu waan ati mul'iste irraa sababa kaa'eetu ilaalcha kee. Amma fakkeenyaaf abbaan manaa bakkee oolee aaree dhufuu danda'a. Aaree dhufee nyaara isaa guuree taa'uu danda'a. Nagaaga. Ati manaa mana keessaati gaafa inni dhufu gaafa aaree taa'u isa jalqaba maal yaaddu beektu? Maaliin balleesse laateetti? Maaliin yakki ko'etti? Maaliin godhe moolaata? Maal dhagee dhufe moolaateetti? Isin galera maaliif sababa inni nyaara isaa guureef sababa inni calliseef dur wacaa dhufa yoo ta'e yoo ni callisee dhufe ol galee maaliin moo ta'e laata? Waan tokko waan ta'e hin qabu. Isa jalqaba ilaalcha kee sirreessi. Situ seexanaaf karaa bana. Seexanni gaafa inni milikkita kana sitti agarsiisu yaada kee hira. Inni koo tureera beeksisi jibbeedheetu isa yeroo darbe inni si ifate sitti yaadachiisa. Isa yeroo darbe inni si dheekkame sitti yaadachiisa. Achumaanitu akka waan inni si shakkeetti, akka waan inni jireenya kee jibbeetti, akka waan inni sin jaallanneetti, akka waan inni siif iddoo hin qabneetti, akka waan inni sirratti nama biraa beekuutti si yaachisa seexanni. Yaada malee ta'ee miti. Isin galiidha. Lolli afuuraa inni jalqabaa ilaalcha namaa dogoggorsiisuudha. Ilaalchi keenya kun yoo bade የተሳሳተ ግምት ወንከኒሞ ትልማማ ዶጎጎራ
inni jalqaba waa'ee keessanii fi tilmaama dogoggoraa keessan dhaabaa. በሌላ አነጋገር ስለ ራሳችሁ ያላችሁን ግምት አስተካክሉ። ወገንሞ ኢላልች ኦፊ ከሰኒፍ ቀምደን ገቴ ከሚኦፊፍ ቀምዱ ኢላልችን ሲንቀምደም ማል ሰይጣን ኢላልቸ ከሰን ረቶጀተካ ሰይጣን ኢላልቸ ለመቀባ ኢኒ ጀልቀባ ነመኩፍሱፍ ከይንቲ ነሪፈቱ ኢላላ ገዳንቱም ማላን ani gatiin qabu isini galera ani akkasi eenyummaan keenya gadaana ikoonomiidhaan bifaan namni tokko ganama kee ijoolleen of ilaalanii daawwitiidha jechuudha. Funyaan koo dabee funyaan koo akkas ta'e ilkaan koo akkas ta'e iji koo akkas ta'e inferiority yaadu. Sababiin isaa mandara keessa mucaan durbaa bareeddu yoo jiraatte ijoollee warri kaan immoo fokkisoodha jedhanii warri of yaadanii daawwitiidhaan sagala of ilaalu. Funyaan isaanii qaqqabanii ilaalcha keedha malee funyaan kee ballates qara ta'es ati atuma jijjiiramuu hin dandeessu. Sammuu kee keessadha fokkisaan kan jiru. Sammuu kee keessadha bareedaan kan jiru. Ilaalcha bareedin ilaalcha akkanitee mokunuuti akkasidha. Dubartittiin iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaattis ilaalcha bareedinni ilaalcha. Wanti natti bareedu isa kanittiin bareedu ta'a. Ilaalcha miidhaginni malee miidhaginni konkona miti, miidhaginni gurra miti, miidhaginni funyaan miti, miidhaginni ilkaan miti, miidhaginni ilaalcha. Waan ani ittiin ilaaluudha miidhagina kana keessatti uumu. Bareedaadha, fudhatamaadha, filatamaadha kan na jechisiisu ilaalcha. Seexanni isa kanaafitu ilaalcha namaarratti hojjeta. Iyesuus maal jedhe? Namni gara dubartii ilaalee fi garaa isaatti hawwee amma ejjeen qixxeedhe argee ilaala. Museen jedhe nama ejjetu cubbuudha jedhe. Iyesuus garuu jedhe isa kana dubbate Iyesuus. Lola hafuuraadha inni Iyesuus barsiise. Inni Iyesuus namni hin ejjiin akkuma jedhame isinii caafamee jiru beektu, hin hatin akkuma jedhame beektu, hin sobiin akkuma jedhame beektu inni jedhe waa'ee lola hafuuraati. Seera uumamaa boqonnaa sadiidha kan inni Iyesuus barsiise. Waa'ee ilaalchaati. Isinii galera Iyesuus ilaalcha irratti hojjechuu dhufe. Ilaalcha namaa jijjiiru. Ilaalcha namaa jijjiiru jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf Iyesuus Kiristoos gooftaadha fayyisaadha jedhee namni tokko fudhachuudhaaf isa jalqaba ilaalcha isaa irratti hojjetama. Yaada isaa irratti hojjetama. Yaadi isaa lapheen isaa guutummaatti Iyesuus gooftaadha karaadha jedhee amanuu qaba. Isa amane kana immoo deebisee konfees gochuu qaba. Dikleer gochuu qaba. Labsuu qaba ofirratti. Iyesuus maaliif eenyumtiyyuu jedha Roomee boqonnaa 10 yoo dubbistan lakkoofsa 5 kaastanii yaada garaa isaatti amane afaan isaadhaan beeksise nan amana. Maaliin godha? Nan beeksisa. Iyesuus gooftaadha. Iyesuus jireenya. Iyesuus karaadha. Maal kootiin? Dubbannaa kootiin. Ilaalcha kootu jijjiirame jechuudha. Ilaala. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti Iyesuus Niqoodimoosiin akkas jedhe. Yaa Niqoodimoos jedhe namni yoo lammaffaa dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti hin galu jedhe. Niqoodimoos ne Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 dubbisa. Inni namni akkamittiin erga dulloomee booddee gadameessaadha isaa keessatti ol deebi'ee lammaffaa dhufee gadi mucaatee dhalata jedhe. Iyesuus kan inni jedhe Niqoodimoosiin waa'ee ilaalchaa malee waa'ee namni waggaa 80 ta'e irra deebi'ee mucaatee gadameessaadha isaatti ol deebi'ee lammaffaa dhalachuu miti. Lammaffaa dhalachuun ilaalcha. Sirriitti na hubadhaa. Lolli inni kan Waaqayyoos lolli inni kan seexanaas ilaalcha irratti hojjechuudha. Duulli hafuuraa inni kan seexanaa si ajjeesuu isaa dura ilaalcha kee balleessa. Si ajjeesuu isaa dura keessa kee miidha. Si ajjeesuu isaa dura akkati gatii hin qabne akkati yaaddu si godha. Si ajjeesuu isaa dura nama wajjin akkati waliin simanne si godha. Jechi kee akka fudhatamaa hin taane si godha. Namni tokko mandara keessatti ollaa keessatti hamaatti lakka'ama. Maaliif jechi isaa hin mi'aawu. Waanuma inni nama arrabsutti fakkaata. Waanuma ishee mandara goolaa oltu namatti fakkaata. Jeeqxuutti fakkaata. Namoonni hundinuu waa'ee ishee gaafa dhagaani yookiin waa'ee isaa gaafa dhagaani hamtuudha jedhanii haasa'u irratti. Ilaalcha kee balleesse.
maqaasi balleessa yookiin immoo yaada namootaa keessatti akkati xurii taatu si godha akkati baddu si godha jechuudha. Lolli jalqabaa inni kan seexanaa firoo tokko isnaayiperiin nama dha'u miti kilaashiin nama ajjeesuu miti lolli inni jalqabaa laphee nama ajjeesuudha ilaalcha namaa balleessuudha. Amma ani gatiin qabu fakkeenyaaf amma ogeessa mana yaalaa dhattanii isa jalqabaa utuu injekshinii tokko isin hin laatiin xiinsammuu keessan irratti hojjetu. Ilaala. Anamma akka ogeessa amantanitti na amanuu qabdu. Waan an dubbadhu kana. Ogeessi baayibilii isinii dubbisee miti isa dooktar Abaluun barreesse dubbiseet ogeessa ta'ee isa keessa guutee dhufee isinitti appilaayi godha. Angaruu isa kana isa jireenya ta'e isa amma mana kee keessa jiru sitti akka bultoo kee hin diigamneef akka dhalli kee karaatti namneef akka jireenyi kee hin jeeqamneef lola hafuuraa baruu sirra jiraata. Yoo kana ta'e ilaala yoo amma fakkeenyaaf iftoomin lolli hafuuraa soorii gaafan kana dubbadhu lolli hafuuraa kun inni jalqabaa kun abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti hojjeta. Abbaa manaa fi haadhi manaa gaafa bakka ciisicha siree isaanii ciisanii egaa yoon dubbadhu dhiifamaa akka kanatti akka itti isin taaseen beeku waan ta'eef lolli hafuuraa isa jalqabaan damiife waan irratti jalqabe ka hiikkaan jecha hiikkaa jechaa si hiika. Yoo fakkeenyaaf haati manaa yookiin abbaan manaa dadhabee hojiirra oolee lamman isaanii wal faana fedhiin foon isaanii jiraachuu dhiisuu danda'a. Lamman isaanii wal faana wal barbaaduu dhiisuu danda'u. Gaafa abbaan tokko fedhu abbaan tokko fedhii dhabuu danda'a. Ilaalaa gaa akkaataatti jechi jijjiiramuun isinitti agarsiisuuf jedheen. Yoo inni dadhabee achirraa galagalee rafee durii itti galagalee rafa yoo ta'e yookiin immoo yoo durii kokkolfaa maal jechaa bashannansiisaa wajjin haasaa yoo ta'e har'a galee dadhabee yoo rafee achi galagaltee maal yaaddi beektu? Ana malee nama biraa bareera. Har'a itti rakaseette yaaddi. Achi booddee innoo yoo isheen dadhabdee achirraa galagaltee yookiin immoo aarii wayii qabaattee achi raftee har'a maal taati dubartiin kun yoo dhagaa waatu jira. Ilaala argee miti yaadee seexanni immoo itti saasa. Maal jedha wangeelii Yohaannis boqonnaa 13 dubbisaa seexanni si jedha Yihudaatti yaada galche jedha yaada. Argite yaada sitti seensisa. Akkati isheen ikkoo yoo nama biraa argitte siin jedha. Obboleessa kun dogoggoriin inni yookiin dubartii biraa baree yookiin immoo nama biraa bartee jettee yaadda. Har'a yaadda milikkita kana gati sitti agarsiiseef. Sini galera sammuu kee keessa yeroo sana waa yaadde sitti hin fakkaatu. Gaafa torbee tokko booddee si ifata. Yookiin si arrabsa yookiin waan tokko siin jedha yookiin abbaa manaa fi haati manaa walitti bu'uu nafanii jechaan walitti buutu. Anoo bareera. Yoomin bara beektaa gaaficha gaafan akkas godhe dhufe akkas taate. Maal sadi jira baay'ee ilaalchasa. Seexanni kanuma guddisaa deema si keessatti. Inni koo akkas gatii ta'e fida. Isheen kana waan yaaddee fida. Sittaasaa ati anatu yaada seeta. Nami baay'een keessan qabatamaa waan isinitti hima. Keessanii amma waan yaaddan waa yaada manaa keetii waan yaaddu. Gaarii miti taanaan hamaa kan yaadesi miti. Sittasaasaa jira. Dogoggora ishee akkati fault finderii si godha. Akkati dogoggora ishee gaaddu. Yoo ishee waajjira dhattee har'ammoo itti agaa. Keessumaa haadha manaa bareedduu qabda taanaan. Bareeddi taanaan. Abbaan manaa kee bareedaa miidhagaa sitti fakkaata. Siif bareedaadha malee sakanii bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a. Haati manaa keessumaa bareedduudha malee ijati ittiin ilaalte namni biraan na jalaa laalattee yaadiin. Sababiin isaa seexanni lola jalqabaa kan inni ittiin bane abbaa manaa fi haadha manaa irratti ilaalchaan. Ilaalcha namaatu bada. Akkuma ilaalutti ilaalu se'ee waajjira yeroo isheen nattu yeroo isheen gabaalattu akkan taane yaada. As taa'ee yaada. Yoo ishee bilbileefi ilaala. Bilbila bilbiltaniifi kaasuu diddeennaan yookiin immoo cufaadha taanaan akkam jettee yaadda beektaa yoo ilaalchi kee bilbila ishee cufteetti yoo nagaa waan ta'an hojjechaa jirti yookiin immoo isaanii waan hin taane hojjechaa jiran yookiin immoo na tuffatte maal ta'a amma fakkeenyaaf bilbilli gaafa naa bilbilamu anaafi ati mana yoon kaasuu baadhee yookiin tajaajila irra jira yookiin saayilentii godheen kaa'ee
yookiin immoo in argin hin ta'a. Anammanii warra manaa koof bilbilee yoo shaniin kaaftu ta'ee yoo hin dhageenyeef yookiin immoo bira hin jirtu ta'a yookiin chaarjii irra keessee deemte ta'a. Anamma maaluma bilbila koon kaastu kun na tuffatteen jedhu. Sababiin isaa lolli seexanaa inni guddaan abbaa manaa fi haadha manaa irratti. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa irraa nu barsiisa akka jennu na dhagaa sirriitti yoo fi jettan na dhagaa in ooltu yoo barumsa kana sirriitti na dhageessan. Ilaalcha namaa balleessa na tuffattee yookiin immoo yoo nagaa abaluu wajjin jirtu yookiin immoo abaluu wajjin ta'a. Amma achi deebitanii gaafa bilbiltan gamaa jettu gaafa seen kan si abbee eenyumaan caaltee teeti kan bilbila koo qabne maal yaaddeeti eenyuun caaltee miti in argine yookiin immoo saayilentii irra ture rakkoo qabuun anoon argine saayilentii irra ture dhiifa manaa godhi soori ba'ani kun in argine baay'ee salphaadhaan garuu ilaalchi kee waan badeefi silumayyuu ani beekana tuffattee seexanatu siin jedhaa jira malee si miti. Lola furaa dhakaa jecha kee jijjiira sababa wayii si uume isheen akkas gatii taateef keessumatti abbaa manaaf haadha manaaf wantan jedhu kun ijoolleef haadhaaf abbaaf baay'ee murteessaadha. Waa'een ilaalchi dogoggoraa. Wanta tokko gatii amma intalli kee dargaggeessa tokko wajjin deemte jedhanii dhufanii sitti himanii fi dargaggeessa mandaraa jibbita. Dargaggeettii mandaraa jibbita. Akkas godhaniiti. Gatii namni tokko iddoo tokkooti akkas godhee fi nama hundumaa walitti ilaalcha dogoggora. Nama maqaa isaa dha'uun jaallanni tokko hin barbaannes ministeera ture biyyaana keessatti. Miidiyaa qabate ammallee aangoo irra hin jiru. Seexanoota kana jedhe. Anamma lubbuu konna jibba nama sanaan dhugaa waaqayyoo isinitti himu. Sababii namni tokko balleesse yookiin balleessuu danda'utti hunduma keenya walitti qabdee seexana akkamittiin gootaati? Akkamittiin namni mirga isaa gaafatu akkamittiin seexana ta'a? Ilaalcha dogoggoraati. Ilaalcha waan hin taane dudduubattafaa. Ilaalcha dudduubattafaa seexanni yeroo hundumaa immoo seexanni qaroomaa miti warra qaroome hin danda'u. Warra qaroome jechuun warra Awurooppaa miti. Warra qaroome jechuun warra hafuura qulqulluudhaan guutame hin danda'u seexanni. Qaroomaa jechuun nama macaafa qulqulluu beeku, nama hafuura qulqulluu qabu, nama abbaa ilma hafuura qulqulluutti amanedha qaroomaa jechuun. Isinii galaname iddoo qabattanii jecha hin taane gaafa fayyadamtan ilaalcha keessan nama jechuun amma ana jechuun bifa koo kana miti. Ana jechuun wanta keessa koo guutame ana haasa'udha. Jaallattanii jibbitanis wanta haasa'u kun caaffata qulqulluu kana kan gatiin dubbisee fi keessa koo jira. Abbaan hafuuraa koo sirriitti waan na guddise waan na leenjiseef waan hin baradheef hafuurri qulqullumoo keessa koo waan jiru wanta keessa koo guute kana dhorkaa tokko malee akkan dubbadhu na godha. Isinii galeera jedhee yaada. Firoota koo torbeetti hin fufa. Seexanni lolli hafuuraa inni jalqabaa. Duulli hafuuraa inni jalqabaa yeroo darbe torbee isa darbe irra jalqabe Efesoon boqonnaa 6:10 kanaachi gooftaa humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa dhaabadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Ofumaa waa'ee bifaa, waa'ee maaloo, waa'ee qodaa, waa'ee biyyaa miti seexan lolli seexanaa hiikkaa jijjiirsi. Sababa bilbila kaasuu dhiisuutti nama meeqatu wal lole. Sababa nagaa gaafachuu didde sirriitti jedhuun. Sababa ciisicha ishee geddaratti achinarraa galagalte jedhuun. Yoo dhiira biraa balteetti yookiin immoo dubartii biraa bareera yookiin immoo amalli isaa akkas ta'eera yookiin immoo ilaalchi isaa akkasii ana irratti waa jalqabeera jetteemas gatii yaaddeef inni hin jalqabne. Tarii dhukkubuu danda'a, dadhabuu danda'a, maaliif gaarii yaadu? Dogoggora si yaachisa. Lolli inni seexanaa si keessatti guddisa. Maaliif akkati dabarsitee obboleessa kee laattu si godha. Anoo torbee darbe yoo argeera irratti milikkita akkasii. Nami immoo dhufeetti sii dabala. Akka tasaa utuu kaaffee namaa wajjin jiru kaaffeetti yoo arganii maal nochoole.
Dingata mucaa eessuma isaa ta'uu dandeessi. Yookiin mucaa adaadaa isaa ta'uu dandeessi. Yookiin fira isaa obboleettii isaa ta'uu dandeessi namatti himme. Maaliif ilaalcha kee balleessa? Yookiin immoo mucaa obboleessa ishee ta'uu danda'a, eessuma ishee ta'uu danda'a, nama ishee wajjiniin taaksii keessa jirtu, nama ishee wajjiniin haasaa jirtu ta'a karaa irratti yoo argite. Namni tokko inaaffaatti galcha seexan akkas gatii taateef inni kun oolee bulee haadha manaa kee akkati jibbitu si godha. Argite seexanni rasaasan fayyadamne, sniiperiin fayyadamne, boombiin fayyadamne jecha jijjiire bilbiluma kaasuu didde jedhe qabxii sirratti lakkaa si'a 10 dawwale si'a 18 dawwale maal ta'a si'a 100 dawwale dabaliite amma samma isheen kaaftutti hin argine ta'a yookiin hin dhageenye ta'a yookiin chaarjii irra jira ta'a. Isinii galee ilaalcha keessan anamni ilaalcha dogoggoraa akkasiin qabu bilbilli ka'uu yoo didese dantaan qabu yookiin saayilentii irra jira yookiin chaarjii irra jira yookiin biran jirtu. Maaliif akkasitti yaaddan? Yookiin immoo inni biran jiru yookiin bilbila isaatu chaarjii fixeera yookiin immoo nama wajjin haasaa jira ta'a yookiin immoo walgahii wayii keessa jira ta'a yookiin immoo daldala wayii irra jira ta'a. Maaliif akkatti yaadamu? Hamaa duwwaa maaliif ta'a? Inni bilbila keen kaasuu maal dhimma sitti qabaa isin jetti seetan maal dhimma sitti qabdi isheen siin jedha. Lolli inni jalqabaa hiikkaa jechaati. Baabiloon jecha kee jijjiir muka yeroo ta'etu baala jedha. Amma afaanni keessan manatti yeroo galtanii inni tokko baala yeroo jedhu muka jedha. Atoo nan fudhattu atoo nan simattu atoo silayyuu akkasii jeequmsa guddaa ta'a kanumaan wal diigumsita. Indirsanii dhagootanittoo lolli inni jalqabaa lola jechaati. Warri aangoorra jirtan jecha keessan kabajaa. Jecha dubbattanii saba kana hunkurtu. Lolli seexanaa inni jalqabaa hiikkaa jechaati. Namaa fi lammiif kabajatu ta'a. Lammii keessan kabajaa. Gaafa walgahii geggeessitanii saba kana kabajaa. Akkaataatti dubbattan sirreeffadhaa. Callistanii of keessaa namoonni tokko warri dur turanii callisanii haasa'u gatii aangoo qabaniif. Gatii aangoo qabaniif akkuma itti dhufe nama rabsu, akkuma itti dhufe miidiyaatti baanii nama tumu. Akkasii miti dogoggora kun. Seexanatu itti fayyadamee akka jechi namaa dhaqee nama miidhu godha. Kanaafiyyuu lolli hafuuraa kana firoota ko akka baay'ee siin fayyade beeka barumsi kutaa lamman kun. Jecha iddoo laadhaa yoo naa danda'ame barumsa Efesoon boqonnaa 6 kana yoo sin maallaqa na deeggartanii TV ko naa kaffaltanii sirriitti bal'inaan nan barsiisa. Yoo Ani beekaa iddoo kaabee tolfaadhumaan harkaan malafee yaadni kamtu sibi deemaa koo kan eenyuuf taanee wanni koo akka namaa miti milaachikee garaa koone nyaateen jaalalli kee akka namaa miti milaachikee garaa koone nyaateen jaalalli kee. Kodaadhu waamanii dorwee faana milaachee yaa gaddu gooftaan.